Nagaa keessanii maatiiwwan chaanala keenyaa bakka jirtan maratti nagaan koo isin haa qaqqabu. Har'as immoo viidiyoo ajaa'ibaatti walitti deebinee jirra jechuudha. Viidiyoo har'aa keessatti kan waliin ilaalu jireenya guyyaa guyyaa keessaniif appii barbaachisaa ta'e tokkodha jechuudha. Appiin baay'een jaaladhe tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhe, isinis immoo dhibbaan dhibbatti akka jaalattan shakkii tokkoyyuu hin qabu, ni jaalattu jedhee tana manaa jechuudha. Waan amazing appii jenneet appii kana isiniif finnee dhufnee jirra. Appii ajaa'ibaa tokko kan jedhu YouTube chaanala keenya warroonni hordoftan baay'een keessan ni beektu jechuudha. Barnoonni keenya irraa kanadha jechuudha. Gara barnootaatti toon deemin dura kanneen YouTube chaanala keenya faaratan subscribe gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Gaaffiif qeeqoo qabaattan immoo komentiin keenya banaadhaa, komentii irratti nuuf barreessaa isiniin jenna. Viidiyoo kana immoo laayikii xiqqootiin eegallaa. Amma gara viidiyoo keenyaatti. Tole egaa appiin keenya Remind Me jedha jechuudha. Play Store irra ni jira. Akkuma baratame liinkii isaa immoo komentii jalqabaa irra isiniif kaa'aa jechuudha. Seennee waliin ilaala. Remind Me kan jettu kan yeroo tuqxanii seentan bifa ajaa'ibaa banattee isiniif dhufti. Waan baay'ee isin rakkisu hin qabu jechuudha. Kun haayyeetta asirratti akkanattiin isiniif fiddi jechuudha. Akkamittiin jireenya guyyaa guyyaa keessanii keessatti faayidaa qabdi jechuudha appiin kun. Amma ishii waliin ilaalla jechuudha. Akkamittiin qabdi jechuun keessan inni olis waan ta'eef jechuudha. Amma fakkeenyaaf wantoota garaa garaa har'a kanan hojjedhaa, boru kanan hojjedhaa jettanii karooranii baafattu. Garuu immoo otoo hin hojjetiin kan irraanfattanii bira darbitan ni jirtu jechuudha. Kanaaf appiin inni kun baay'ee isin barbaachisaa jechuudha. Baay'ee na fayyadee jira jechuudha. Naanis title oddoo jettu kanarratti waan barbaaddan tokko ni barreessitu jechuudha. Waan hojjechuu har'a hojjechuu barbaaddan tokko. Amma fakkeenyaaf viidiyoo upload gochuun barbaadaa haa jedhu. Fakkeenyaan fudhaa sin garuu fakkeenyaaf oddoo imala garaa garaa fa'aa geggeessuudhaaf yoo ta'e wantoota garaa garaatiif itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Yaadannoowwan kitaabaan dubbisaa, fiilmiin ilaalaa, wantoota garaa garaa taayitilii asirratti barreeffachuu ni dandeessu. Garuu viidiyoon upload godhachuu barbaadan jedha taayitilii irratti. Konteent oddoo jettu kanatti immoo maal akka hojjechuu barbaadan viidiyoon upload godha. Viidiyoo YouTube chaanala koo irrattan upload godha. Kanaaf immoo yaadannoo naaf ta'a jechuudha. Yeroo sa'aatiin ani irra kaawwadheetti notification naaf ibsaa jechuudha. Appii ajaa'ibaati. Buufaddaatti fayyadamaa isin jedha. Recommended isiniif godha jechuudha appii kana. Barreessee fixeera jechuudha. Kun har'a viidiyoo maxxansuun qabaa jedhee barreeffadheera jechuudha. Kun haala ajaa'ibaa ta'eetiin akkanattiin yaadannoo akkanaaf ta'uufi jechuudha. Asirratti immoo kunuunsa lammaffaa irratti low, medium fi high jira. Isarraa medium filattan baay'isee gaariidha. Printii itti immoo schedule kan jedhu kanarra ni filattu jechuudha. Maaliif yeroo irratti guutuudhaaf jechuudha. Kun asirra itti aanu irratti jechuudha. Inni kun pin godhachuu fi inni kun save akka isiniif ta'u jechuudha. Yoo barbaadan hunda isaayyuu ibsuu ni dandeessu yookaan on gochuu ni dandeessu jechuudha. Ishii kanarratti xiyyeeffachuu qabdu jechuudha. Ishii irra si'a tokkoof ni tuqxu. Erga tuqxanii daataa guyyaa guutaa jedha. Har'uma kunoo guyyaan 11 Agosti 11 jechuudha. Akka warra faranjiitti sa'aatii isaa akkatti guuttanii edda fixxaniin booda asitti sa'aatiidha jechuudha. Kan isin guuttanii sa'aatii guutuu qabdu jechuudha. Kunoo sa'aatii 8 jechuudha. Akka warra faranjoota sa'aatii 8 jira. Daqiiqaa isaa sirreessuun qaba jechuudha. Daqiiqaa 35 jedha. Daqiiqaa kunoo 35 jedha. 36 irraan godhadha. Okeen jedha jechuudha. Kun asirratti waan si irraan kaawwadha jechuudha. Asirraa meeqaaf akka iyyuu sit jedheetan sit godha jechuudha. Asirraa Remind Me kan jettu kanarra si'a tokkoof nan tuqa seemnaa ta'ee jira jechuudha. Kun asirra amma kunoo asirra sa'aatii 8 fi daqiiqaa 36 yeroo ta'e notification na qaqqaba jechuudha gaararra. Maaliin hojjedha jechuudha irra viidiyoo uploadan godha jechuudha. Akkasumas immoo wantoota garaa garaa asirratti pin godhachaa ooluu qabdu jechuudha. Waan hojjechuu qabdan, waan ganama hojjechuu qabdan, sa'aatii kana amma sa'aatii kanaatti kana hojjechuun qaba. Kunoo tuman odeessuu gaa kunoo asirratti naaf fidee jira jechuudha. Kunoo viidiyoo har'a maxxansuun qaba. Viidiyoo upload yaadadhee uploading godha jechuudha. Yeroo sa'aatiin isaa gahe sa'aatii isaallee akka nama isinitti agarsiisetti guutuu ni dandeessu jechuudha. Appicha seenaati ilaala. Yeroo seentanii ilaaltan wanti hundi isaayyuu isiniif galaa jechuudha. Pin ta'es immoo isiniif ta'a yeroo biraafitti fayyadamtu yoo ta'e jechuudha.
pin gootanii ammas irra deebitanii jechuudha akka notification isiniif ergu yoo barbaadan gochuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaatiin jechuudha appii kana kan fayyadamtanii jireenya guyyaa guyyaa keessaniif hiika guddaa ni kenna jechuudha. Appii kana akka jaalattan abdii guutuudha kanan qabu. Ammas irra deemi warroonni haaraa taatan subscribe godhaa, gaaffii yoo qabaattan comment irratti namoota hedduuf immoo share godhaa isin jenna. Video kana share isaa baay'imnu, like isaa immoo baay'ee haa goonu. Laayikiidha kan barbaachisu. Gaaffii comment irratti nuuf barreessaa. Next video ibidda ta'eetiin hanga walitti deebinutu nagaanaaf ta'a.